Lisuuf haadha teenyatu ala jira. Andalata achiit achi keessaa bahee haadha tiyyatu muka jala jira. Deessu obboleettii tiyyadda muka jala ciisaa jira. Agoobara afattee ciisaa jirti beekta. Wanni kun hin jiru hoo jenni sirrii waanuma jiru. Laakiin immoo callisuu dadhabne beekta akkatti callisuu dadhabne. Akkaawuntiin jedhamu deddeemaa jira. Laakiin immoo asirratti akkaawuntii deemu kanaan alatti akkaawuntii hawaasa achi keessaa bahee dhalatee bahee qaama kamirraayyuu bilisaati banamne. Bananneerra hawaasa saniif banneerra. Gara biraatti illee gargaaru yoo rabbiin sodaate haa gargaaru laakiin immoo haadha faatee asirratti waan nan jedhu namni rabbii yoo sodaatan haadha tiyyatu ala jira obboleettii tiyya muka jala jira uffata guyyaa dirattu uffattee bulaa jirti afattee halkan ciisaa jirti rabbii yoo sodaatan namni gargaaruu barbaadan gargaara ummata kanatti immoo waan garagaraati waan biraati walitti fidanii akka hin gargaaramne haadaraa rabbii amantaa itti amantaa yoo qabaatan. Amantaa itti amantaa hadaraa oromummaa yoo qabaatan. Ati maal jedhaa arta qoy artu waan ati dhaartu naa galuutti hin jiru qara ummanni haa qarqaar ummanni ummata haa qarqaaramu jettamoo mallaqni haa guuramu jettamoo maal jettaa? Ummanni sun akka itti gargaaramu jira haadha faatee akkaawuntiin deemaa jiru. Waa akkamitti jechuun waan gaariidha. Hawaasa san keessaa kan dhalateen ijoollee achi dhalattee baateen ijoollee achi keessa jiruun hawaasa achi keessa jiruun akkaawuntiin qaama kamirraayyuu bilisa hawaasa saniin baname. Qarqaarsi ummata shirkaatiif guurameetiin jedhe gahee ummata bira. Waa'ee sana waama san irraayyuu kan ka'e. No odeeffannoo guddaa qabda gahee sun natti himi sun gahee ummata bira. Sun amma gahuu dhabuu danda'a dafaatee baay'een gahuu dhabuu danda'a sun ka hin geenne kamtu gayaadhaa fi atillee kilaasee kutattee. Waan ofii gara biraatiin hin banamne hawaasa achi keessa taa'u saniin wayi uf miidha hawaasni kun. Obboleessa tiyya asiin dubbarnaan kan ajaa'ibu bara qoymee narraa umar qoymee an bara kana gaafii natti ta'u bara an ka gaafii natti uumu meebi ani yoon qarqaarree namni biroo qarqaaruu danda'a sun rakkoota kan qabu an bara ka gaafii na keessatti uumu yoo jiraate guddaani gaafa kutaa Oromoo keessa Wallagga keessaa haa ta'u Harargee keessaa haa ta'u Shirka keessaa haa ta'u Salaalee keessaa haa ta'u asii Walloo haa ta'u gaafa waa buqqa'an leesh gargaarsatti fiigan. Maali garuma gargaarsaatitti gargaarsa sila miskiinnan mana madaamii fi ummanni kun kan olla hin jiru haga yoomii kiisii nama dhuunfaa guuta qoy haga yoomii jireenya nama dhuunfaa jireenya nama takkaa lamaa nama sadii jijjiira na himame haga yoomii jireenya nama dhuunfaa jijjiirtan. Jaran osoo kan miliyoona 10 miti osoo miliyoona 30 guurameetiin jedheeti ummata san dhaabuun dandeettan ummanni ka dheeboteetiin jedhe hirriba dheebote ummanni ka dheeboteetiin jedhe nageenya oolee ganama nagaa halkan nagaa ambulee ganama gabbayeetiin balbalesaa afoo taa'ee biiftuu ganama baatutti deebi'eetiin yaa waaqa kiyya kan nagahaan na bulchite nagahaan na oolchi jedhuu rakkate sagalee ol fuudhee rabbiin kadhachuu rakkate ummanni maal taatan sil sagalee ol fuudhee yaa waaqa kiyya kan nagahaan na bulchite nagahaan na oolchi. Jedhee sagalee tan ol fuudhee dubbachuu rakkate gaafa sagalee tan ol fuudhee dubbate warra bosonaatitti sagalee warra bosonaa wajji haasayaa jirta jedhan gaafa sagalee tan ol fuudhee dubbate qaama mootummaa keessaa harka qabdaa jedhan kanarraa irraa halkan sa'aatii bahetti haa boqqolloo ta'u haa mishingaa ta'u haa dinnichaa ta'u fottoffatee manatti ol deebi'uu rakkate gaafa arganiitiin jedhan yaati moo shanee biraa dhufaa jirtaa jedhan shanee nyaata geessitee dhufaa jirta. Ummanni kan mar biyya dhalatee guddate keessatti galgala sa'aatii takkaaf lama booda gabbahee ol deebi'uu hin danda'u bara. Fincaan halkan kana sa'aatii 8tti fincaananiitiin jedhan manatti daaraa ibiddaatti fincaanu jiranii bara boolla qotatanii mana keessa fincaanu jira bara ummanni akka gabbahee fincaanuun na beeku. Gaafa gabbahee fincaanee gaafa arganii jedhani bosonaa dhufaa jirtaa jedhani gaafa gabbahee fincaanee qaama mootummaa keessa jirtaa mana kaabineetii dhufaa jirtaa jedhani bara rakkatee bara ummanni obboleessa kiyya maal taate ati. Waan asiin dura Wallagga keessatti itti qarqaaraa turre waan asiin dura Wallagga keessatti itti dadhabaa turre Salaalee keessatti itti dadhabaa turretu hadda dhufee Arsii gahe. Ummanni Arsii yoo taate ummata asirraa ililliidhaa fi ababaadhaani birrii 1,200 ijoolleen kushina madaam keessaa guuranii beela baasanii miti. Ummanni Arsii takkaa beela hin beeku ummanni Arsii takkaa rakkatee hin beeku ummanni Arsii dachiin Arsii dachii waamu hunda biqilchitu. Dachii maddaa margaati dachii jiituudha takkaa hongeen nututtee hin beektu alhamdulillahi galata rabbii jechuudha. Sigalee gaaddisa bareedaa qabna qilleensa bareedaa qabna wannatti gadi facaasanii wannatti gadi darbanii tolkaa qarqaarsi haga yoomiti eenyuun beela baafta eenyuun qarqaarta meena hime eenyuun qarqaarta eenyuun beela baafta akkaawuntiin ummata kanaa baname asiin dura ummanni Harargeedha hadda ka gaafa duraa buqqayeetiin jedheessa jira ummanni Harargee qubatee ka shirkaa eessa jira hadda qubatee eenyutu quba qaba waa'ee ummata shirkaa eenyutu dubbate waa'ee ummata shirkaa
qarqaarani qarqaarsi guramee fi kalaas harmee shirkaata muka yala dhalaartu ol deebitee mana isiititti qabeenyi isii irraa gubate sun deebi'ee fi bar qabeenya nama 5 nama 2 nama 3 deebisuu hin dandeettani osoo miliyoona 50 maddabdaniitiin jettani unkaan qabeenya ummata san hundaa deebisuu dhiisiiti bar sa'aatii amma argitu kanatti usuu isiin u'uu jettu usuu haati u'uu jettu bar ilmoo garaa jalaa fottosanii fuudhanii kun asii baasanii daangaa Sumaaleetti gatutti jirani bar mucaa jechuudha garatti uleedhaan horii deebisan hin beekne rasaasa harka kaanii ergutti jiran kun daangaa eessa daangaa Amaara ilmi isii tokko achitti du'utti jira mootummaan irraa fuudhee deemeeni biyyaa faa sagalee ta'u biyyaa faa lolu daangaa haa eegu jedhe fuudhee baasee kun eessa eegutti jira kan rasaasa takkitti gizee asitti alaaman jalaa miliquu hin dandeenye jechuudha du'utti jira akkasitti kun ammoo dhufeetiin jechuudha ati qaama mootummaa keessa jirta qaama mootummaa hordofta jechuudhaan mana siree isii irraa galluqqisanii abbaa manaatii fi ilmoo isii fuudhanii bosonatti hidhanii bineensi nyaatee harkaa fi mataa qofa fuudhu jiran harkaa mataa miila qofa fuudhu jiran qaama hunda bineensi nyaatee fixee ummata kana qarqaarra jettaniisin ummata kana daakuu guurraaf jettaniisin ummata kana zayitii guurraaf jettaniisin yoom zayitii keessanitti rakkate ummanni yoom daakuu isin guurtanitti rakkate ummanni ka dheebote waan biroo dheebote dheebuu nageenyaa dheebote waaqa isaa kadhachuu dadhabe ummanni ka dadhabe cinqaan ummata jiru ka biraati cinqaan isin haasoftan ka biraati ka dantaa keessaniiti ka dantaa fooqii ijaarrachuuti ka dantaa jireenya mana keessan keessa bareechifachuuti soofaa mana keessan keessa galfachuuti ka isin rakkisaa jiru ka nama dhiphisaa jiru Ada Fate, waalaikum salam. Daqiiqaa takkatti naa kenname. Obboleessa kiyya kana waa ibsa. Isin hundaafuu jechuun nama asirra jiru hundaafuu. Gargaarsa yoo taate jarana 2023 calqabarraa nu gabbaanee ummata sirka akkanuma buqqisanii jennaan gargaarsisuuf gabbaanee iyyinee iyyisiifnee aalima gayyaafnee aaqila gayyaafnee gargaarsisaa turre ni beeytan gargaaraa turre gargaarsa sanis dhalata magartanii akkuma obboleessi kiyya jedhe biyyaa irratti nama silaa biyyi qabdu gugurdaa irratti qeerruma biyyi qabdu irratti guurramaa turre har'a kayoo ati waa gaafattu garee keessa bilooksi godhu warruma kana ijoollee magartee akka biyyaatti abdannee waa itti kennineefi warruma magartee akka biyyaatti gugurdama akka biyyaatti abdannee waa itti kenninetu ati waa gaafattu kaarabaa qabachuuf ta'a haasaa kee jibbuu irraa dhugaa jirtu isinitti hima isinii galee waa meeqa liqimsinee waa meeqaaf obsinee callifnee deemaa jirra guyyaa rabbiin fide dhugaan ummataa haqqi ummataa dirree baati jennee deemaa jirra obboleessa an gargaarsa ummata kiyya ummata arsiitii miti Amaara hin gargaara yoo beelofte beelarratti nama filadhu ani Amaara ni gargaara yoo rakkatte maaliif rabbiin ruhii wal jaalchiseen uumne nu ummanni hin gargaaramini miti maslahaa ittiin gargaaramu argachuu qaba dura maallaqa guurtee nama kennite kuu waraana bosona sitti sababata kuu waraana mootummaa sitti sababata jidduu kanatti dhimma ofii ittiin bayan qirca godhanii maallaqa ummataa guurrame akka amma jettu kanaa miti akkanuma jedhaa turre nu gaafsan hubannoon arganne akkuma amma teettu kana jennee ummatan qarqaarsifnee fiinee yaane garuu gaafa maallaqa walitti qabnee fuuneetiin namaan geennu dubbiin achi hin jirtu sinii galee qirca godhatanii gartee dhimma ofiitti ittiin bayu jechuu warri itti kennine kanaaf jibbaa gargaarsa ummata keenyaa hin qabnu ummanni keenna yoo gargaarsa yuu dhabee torbaan takka mana ofiitti ol deebi'ee goommana facaafate gaafa bulii torbaan lama goommana ofii quufee jira lafti alhamdulillah komboleettiin tenneette rabbiin gartee waan itti gaddarbite oluma deebisa rakkinnan qabu jechuu bulii 15tti qe'ee ofiitti deebi'ee bulii 15tti waan nyaatuun argata ummanni keenya dachiin beeytan irra dhalattan irra guddattani rakkoon nyaata kana eessatti fiddaaf eenyu ka of kennee geessu dhugamaan akka har'a ebalum baankiin baname shee ebalum baankiin baname qeerroo akkasii miti dubbiin waan argine isinitti himaa jirra bara waan dhageenye osoo hin taane waan keessa jirru isinitti himaa jirra waan taane isinitti himaa jirra ani gargaarsa ummata kiyyaa wallaahi yoo saantima 50 qabaadhe
Saantima 25 uummata kiyyaa kennee 25 ijoollee tiyyaa wajjin nyaadha yookiin ijoollee tiyyaa qooqa bulchee uummata san gargaaraan. Gargaarsa hoo taate. Oromiyaa kutaa 11 keessaa dhabamnee hin beeknu. Akka gaafa rabbiin biyya namaa tana nu dhaabe. Garuu maallaqan guurta har'a amanamaadha kaati irra guurtu sheen ati irratti akkaawuntii bantee irra guuruu deemtu. Har'a amanamaadha qeerroon ati maallaqa irra akkaawuntii isaan bantee irra guuruu deemtu ilma biyyaati. Garuu hii kennu. Gaafa maallaqa harkaan geette achi hin jiru. Hin beeknaa bara. Waan nurra gahe haasaa jirra malee jettee miti. Jettee miti. An kanuma jedhaa jibbaa gargaarsa uummata kennaan qabnu. Uummanni kenna maallaqa osoo hin taane rakkina dheebote. Kanarratti haa dubbannu. Uummanni nagaan qe'ee ofiitti haa deebi'u. Gaafa uummanni qe'eetti deebi'e. Wallaahi ofii beelofnee uummata san nyaachifna. Mana ofiitti ol deebi'uu danda'a har'a ala sanii hin danda'u. Gaaddisuma sanittuu haa geessuufiin hin danda'amu. Kijiba. Bu'aa ofiitiif namuu fiigaa jira. Kana jettee osoo hin taane waan keessa jiru akka nama tokkootti kan haasa'aa jiru. Ijoolleen beektan ni beektan hundi keessanuu warri onlaayinii kanarratti yoo sadaqaa uummata kennaa kadhannu iyyaa turre halkanii guyyaa hin beektan. Isinii galee kanuma jedhaa nagaya uummataattu dursaa nu himtee osoo hin taane jettee osoo hin taane waan keessa jirru haasa'aa jirra. Kanammoo guyyaan warra haqa uummataa karaan tare dirree baafnee ifa isinii goonu ni dhufa. Waa hedduuf obsinee taa'anii jirra. Fayyaa ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Galatooma ulfaadhaa yaada bareedarra jirtanii tokkoffaa ani ka gaafii natti ta'e kalee uummanni Oromoo gaafa qa'ee isaarraa buqqisan Arsiitti baqate hadda Arsiin eessa baqatti gargaarsa gaafatti. Kalee uummanni kutaa 10 Tuulamni isinitti baqate Booranni isinitti baqate hadda Arsiin hadda kalee itti baqatan sun hadda eessatti haa baqattu harcee gaafatta biyyaa teetirraa busi buqqisanii. Ati eessa baqatta hadda? Mataa nuusihi mataa si muranii jilba si muranii duudaan lafee si cabsanii eessa baqatta ati? Harceen ati gaafattu maali? Kalee sabni siin dhaadate ati hadda saba kalee siin dhaadate bira bu'aa dhabdee gatii